Daraartuun kan jiraattu magaalaa Finfinneeti. Maqaan koo Daraartuu Amsaaluu jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Finfinneerra. Turtii waggaa tokkoof gadameessa ishee keessatti xannacha sadiitu ture. Naannoo morma isheettis ba'ee walumaa galatti xannacha shantu qaama ishee keessa jira. Ixiitu na keessa ture. Ixiin kun waggaa tokko guutuu na dhukkube. Gadameessa koo keessa ixii sadii na dhukkuba ture. Morma koo kanaaf kana koo jedhamu tokkotu jira ture, shantu jira naan jedhanii. Yeroo isheen dhibee kanaaf gara mana yaalaa deemtus dirqama yaalii baqaqsuu akka godhattu itti himame. Xoraayidochi deemee iddoo manyitaa naa kennanii, silipperii naa kennanii kamisa sa'aatii 8 opereeshinii taataa naan jedhan. Opereeshinii goonessi keessaa baasna naan jedhani. Achumaan dookterii xoraayidochi jiru sanaan ani mana qaba maatiin qaba qodaa koo karaarraa kaafadheen dhufaan jedheen. Maaliif hojiin koo makalaakiyaa keessan hojjedha waan ta'eef amantii hordofuu waan hin danda'amneef akkasin jedheenan jechuudha. Shan waan jedhaniif iddoo shan baqaqsina waan naan jedhaniif. Kana irratti Daraartuun murtoo akkas jedhu ofii ishee irratti fudhatte. Achumaan alaqaa kootti bilbilee alaqaan koo kun immoo garaa isaa keessatti waaqayyo waan amanuuf jechuudha. Shifeerii ture. Kolneeriidha inni anduuf hin jedha waan ta'eef opereeshiniin ta'u utumanni waaqayyoo jiru anaan bishooftuutti nageessaa hin jedheen. Kana booda gara iddoo bultii keessummootaa TV Fayyinaa yookiin gastaawusii dhufte. Achumaan makiinaa waajjiraatiin amma asitti iddoo gastaawusiitti na fidan bilbilee jechuudha. Sagadameessa kootii sanaa nan sodaadhe nama waaqayyootti himuu isaan garuu iji waaqayyoo waan isaan irra jiruuf ulfinni waaqayyoo waan isaan irra jiruuf akkuma beekan itti na argan jedhan sagadameessa kootii sana hin dubbanne itti nime morma koorraa akkas naan jedhan ixii shantu keessa jira naan jedhan sagadameessaas hin dubbanne gadameessi koo sun gaafa nas dhufu hin dhiiga ture jechuudha. Gaafa lafa kana dhuftu. Hin dhiiga ture moodesiyyuu warri harmooliin sirriitti beektu moodesii tokkoyyuu godhachuun baay'ee ulfaatatu namni dhukkubu angaruu lama godhadheen dhufe mana kana gaafa dhufu jechuudha. Yeroo sana namni waaqayyo ergamaa Geetahuun Imruus akkas jedhaniin. Gaafa namni waaqayyoo daqiiqaa lamallee na biran dhaabanne naa kadhatanii bilisa baatanaan jedhanii ani waan hin ta'e hin beeku garuu siistariin na duukaa jirti gaafa galuu seexanni sirraa iyyite baateetti naan jette isheen waan hin ta'e hin beeku garuu gaafa sana asitti jechuudha. Gaafa sana si kadhatanii jechuudha. Garuu ergiin of bareetii eessa hojjettanaan jennaan an qabsooftuudhaan jedheen bakka waan tokko sin dhufsine an qabsooftuudhaan an fayya jedheen as dhufee riiverii kootti laattadhe isaanis kanaan boodaati bilisa dhaqii ilaalamiin dhuga baatiidhaaf kottu naan jedhan. Waaqayyoos nan qaanessine opereeshiniis hin taane gadameessi koos nagaadha mormi koos gaafa sana dhugaanis niin jedha kan waaqayyoo dhugaa nama dubbachiisu waaqayyoodha akkas hin jedhu gaafa dhufe jechuudha. Bakka iddoon jiru sun immoo baay'ee ulfaataa waan ta'eef waaqayyo keessa koo ilaalee karaa nama waaqayyootiin na fayyisee jechuun barbaada. Ara keessa walitti buusaa gooftaaf galata dheebalaa fi erga kadhatameefii booda deebitee gara mana yaalaa jalqaba itti yaalamaa turte yeroo isheen deemtus dookterri ishee yaalaa tures haala kanaan itti dubbate. Iddoo man jalqaba ilaalametti dookteriin sun hunda'uun kan na ilaale guyyaa lammaffaarratti chaayinaadha jechuudha kan na ilaale jechuudha. Warri kaan na ilaalanii dookteriin ispeeshaaliin boorseenaa boorgalinaan jedhan chaayinaanis gaafa na ilaalu noormaaliidha waan tokko hin jiru. Waan tokko si keessa hin jiru. Waan tokko hin jiru naan jedhe xoraayidochi iddoo man ilaalametti jechuudha. Lafuma jalqabaa si keessa jira siin jedhan isaan ilaalamte. Eeyyee. Achumatti immoo bilisa si keessa jiru siin jedhan. Achumatti bilisa naan jedhanii indagana astorgaamii isaaniitiin tsabala deemtamoo eessadha naan jennaan an bageetaadha akkasiin hin fayyannaan geetaa ibaarkish xankiri minaamin naan jedheen iyyuu baay'ee zayitii sana naaf kenni anaanis mucaa koona jalaa dhukkubaa naan jedhe dookteriin sun mataasaa jechuudha. Dookterichi dibaticha ittiin fayyite naa kenni. Eeyyee mucaan suni mormisaa jechuudha mormisaa hodhaa ture mucaan suni jechuudha. Daa'imni isaa daa'ima waggaa 4 ture hodhaa ture daa'imni isaa jechuudha. Bakka asumatti si fida makiinaa keenyaan jedheetan makiinaa mootummaadhaan dhaqee mucaa sanatti gaafan dibu bilbila koo fudhate shiboon sawafiin itti ba'e godaannis isaallee ittiin jiru naan jedhe. Ara keessa walitti buusaa gooftaa kanaaf galata keessan. Dhaamsi isheen namoota hundumaaf warra TV Fayyinaa hordofaniif qabdus. Ani miliitariidha, ani makalaakiyaadha, ani kumaandoodha, ani maalidha jechuu dhiisaati waaqayyo kan jedhetu ta'a. Mana kana yoo dhuftanii jechuudha warra hojii koodha maaloo koodha waaqayyo kan jedhetu ta'a. Mana sana keessa yoon ta'u jedhan waaqayyo waan iddoo kana kan dhuftan waan beekuuf yoo isan ari'anillee hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu
mana kam keessa kan jirtan iyyuu jechuudha mana militeerii gaaraadhaanidha kan jiraatamu dhukkuboota adda addaa jira waan ta'eef mana kana kottaa fayyaan jedhan ergaan qabu jechuudha. Waaqayyo isaa eebbis. Zayita eebbaa namni waaqayyo ergamaa kee ta'uu miruu irratti kadhatan fudhattee galtee. Dibati mana kana jiru dhala namaa qofaaf utuu hin taane meeshaa adda addaallee elektirooniksii ta'anii fayyisaa jechuudha. Mee isiif maal siif godhe dibanni? Ani silxanaa chaayinaa deemeetan TV 32 fidee dhufee gaafan fidu guyyaa 2-3 hojjetee indi jechuudha TV sun. TV kan biraan daganaa as kunoo piyaasaa deeme bitee TV sun zim jedheetuma taa'aa jechuudha. Inni duraan inni iddoo leenjiidhaa fidee dhufe sun calliseetuma taa'aa jechuudha. Inni morma koos gadameessa koos na fayyisee ana duwwaatu hin taane meeshaalee hin fayyisaa jedheetan meeshaa sanatti gaafan dibee hundumaatti sasakka'u in hojjete jechuudha ofuma kootiin aniyyuu Hara keessa walitti buusaa gooftaa kanaaf galata keessan dabalaa fi ani mataan koo meentenansii garuu meentenaansii caalu mana kana jira jechuudha. Dabalaa gooftaa kanaaf galata keessan. Ano fi kootiyyuu meentenaansii lan hojjedha. Nan danda'a baradheeraa jechuudha dippiloomaa isaatiin eebbifameera garuu yaaleen dadhabe ofii kooti. Tiivicha. TV sana yaalee indoo rasiiverii isa 32 inchi sana kan kootiitti sakkee gaafan ilaalu amma san fayyadamaa jira jechuudha. Amma si fayyada dibanni kun si fayyada jennaan jechuudha. Hojjeta lama inni dide sunis in hojjeta jechuudha. Kanaafiyyuu nama qofaatu hin taane TV'n keessan, diishiin keessan, firiijiin keessan kan tabalaashee yoo amantan meentenaansiidha zayitiin mana kanaan isiniin jedha. Garuu kan hin dhumarratti jechuu barbaadu nama waaqayyoo maatii isaanii agalgaayas keessa hojjetan hundumaa waaqayyoo ayyaana isaa isiniif habaayisu isiniin jedha galatoomaa. Gargaaraa galateeffadhaa sabni waaqayyoo immoo. Warra iddoon qabna warra maqaan qabna iddoo laatti yesuus